Addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ilmaan isaa hundaan tikfamuu qabdii jedhe. Oromiyaan qe'ee jaalalaaf nagaan keessa jiraatanidha malee farreen qabsoo bilisummaa fi Oromummaa itti wal jijjiiruun ajandaa siyaasaa itti dhalchaa oolan miti jedhe. Abaaboon rakkoo walxaxaa kufaatii fi jeequmsa siyaasaa irraa maddee uummata Oromoo boqonnaa dhowwaa jiru kamuu kan balaaleffatu ta'uu addeessee jira. Yaasin Hasan dabalata isaa akka taanutti dhiyeessa. Paartiin adda bilisummaa Oromoo sarbabiinsa ilma namaa fi dhiittaa mirgoota namoomaa uummata nagaa irratti raawwatamu kan balaaleffatu ta'uu ibsee jira. Dhibdee siyaasaa sirnoota Itoophiyaa dhufaa darbaa fi kan paartii Adwaa in tolche murna bilchiginnaatiin dhaalameen uummanni dararamaa jiraachuun kan eere ABO'n rakkoon kun akka furamuuf yeroo garagaraatti yaada furmaataa dhiyeessaa turuu ibse. Keessaayyuu waggoota afran dabran kana keessa erga paartiin bilchiginnaa aangoo siyaasaa dhuunfachuun biyyattii gaggeessuu eegalee as rakkoo walxaxaa fi gaaga'amni ulfaataan biyyattii fi uummattoota mudatee jira jedhan ABO'n. Bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa darbees giddugalli osoo hin hafne guutummaa biyyattii keessatti jeequmsa siyaasaa fi balaa waraanaa dhuma hin qabneen lubbuun lammiilee hedduu galaafatamee jira. Qabeenyi biyyattii biliyoonaan shallagamu barbadaa'ee jira. Dhalli namaa mirga dimokiraasii miti mirga uumamaayyuu mulqamee jira jedhe. ABO'n bara 2018 as gaaga'ama kana keessa biyyattiin akka baatuuf marii hunda hammate qaamni biyya bulchuu akka adeemsisuuf gaafataa turus deebii hin arganne jedhe. Yaaddoon ABO'n qabaachaa ture ifatti mul'achuun dhibdeen siyaasaa hundee dhabee babal'atee rakkoo nageenyaa, diinagdee fi hawaasummaas dhalche. Haalli kun bakka itti qaban dhabuun biyyattii daddaaqsee uummattoota biyyattii keessatti argamanis hundeen gaaga'ee jira jedhe. Gaaga'ama siyaasaa biyyattii mudatee wal qabatee rakkoo lakkuu biyyattii mudate keessaa bahuun uummattoonni biyyattii nagaa waaraa argatanii tasgabbii fi sabatiinsa qabaachuun akka jiraataniif bu'uuraan Oromiyaa keessatti nagaan bulchiinsa sabatiinsa qabu argamsiisuun kan akeekte ABO'n mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa labsuun ni yaadatama jechuun kan yaadachiise ABO'n mootummaa ce'umsaa hundeessuun nagaa fi tasgabbii biyyattii keessatti fida jennee amanna jedhe. Itoophiyaan nagaa argachuu kan dandeessu Oromiyaan nagaa yoo argatte qofaadha jechuun ibsa isaa keessatti eeree jira. Lola daangaa Oromiyaa irratti aggaamamuu malan irraa Oromiyaa ittisuun dirqama lammiilee Oromiyaa fi qabsaa'otaa akka ta'es ABO'n ibsee jira. Kana milkeessuufis mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittisuun ololoota farreeniin haqaaqamanii tasgabbii dhoorkan saffisaan irra aanuun lammiileen Oromiyaa dirqamaa fi itti gaafatamummaa guddaa akka qaban ibse. Siyaasa naamusaa fi safuu tikse gaggeeffachuu fi akka namaattis ta'ee akka sabaatti safuu Oromummaa fi sansaka siyaasaa hordofuun dantaa sabummaa fi lammummaa gaggeeffatuun hunda irraa eeggama jedhameera. Uummata kanaafis safuu qabaatuu fi mirgoota addunyaan beektu akka tikfatu aadaa godhatuun jechoota lallaba siyaasaa fi itti dhimma bahiinsa miidiyaa kamuu irratti safuulee kan calaqqisiisuun guddinatti tarkaanfatuun mataa mataanis ta'ee akka sabaatti gaafatamummaan socho'uu gaafata jedhe. Dhuma irratti jeequmsaa fi hokkarri ulfaataan bakka itti qaban dhabe kaaba biyyattii irraa ka'ee gara Oromiyaatti babal'ataa jiru qe'ee keenya akka hin goolleef lammiileen Oromiyaa dammaqiinsaan qabsaa'ota cinaa dhaabbatuun dirqama akka qaban ABO'n ibseera. Humni fincaalessaa faannoo magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hokkora kaasuuf qophaa'aa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Gartuun faannoo jedhamu kan ilaalcha jibbaa Oromummaa fi saboota tarkaanfachiisuu magaalota naannoo Oromiyaa keessatti hokkora kaasuuf sochii taasisaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Humni kun abbootii qabeenyaa naannoo Amaaraa kanneen akka Balaayinee Kindee, Yibaluu Masaawwat, Warquu Atinaa'uu, Abduu Arraagee, Zannabee fi kanneen birootiin qindeeffamee jeequmsa kaasuuf ajaja eeggachaa jiraachuu maddeen himan. Magaalonni hokkorri akka keessatti ka'uuf filataman kanneen akka Adaamaa, Shaashamannee, Asallaa, Finfinnee, Dirree Dhawaa, Ciroo fi kanneen biroo akka ta'e odeeffannoon OMN argate ni mul'isa. Mootummaan faannoo magaalaa keessaa to'achuu akka qabu kanneen eeran maddeen hanga faannoon magaalaa keessaan to'ataminitti nageenyi uummataa rakkoo keessa jira jedhan. Abbootiin qabeenyaa fi miidiyaaleen faannoo deeggaranis teessoo mootummaa federaalaa magaalaa Finfinnee keessa taa'anii dhimmicha ammeessaa jiraachuus maddeen himanii jiru. Mootummaan qaamota faannoo wajjin hidhata qabu hunda adamsuun seeratti dhiyeessuu akka qabu maddeen dhaamanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq keessaa uummanni humnoota fincaaliyyaa Amaaraatiin qe'ee isaarraa buqqa'ee bakkoota garaagaraatti faca'ee jiraatu gargaarsa dhabuun haalota rakkisaa keessa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Uummanni qe'ee isaarraa buqqa'e kun deeggarsa akka isaan barbaachisu himatu. Mootummaan qe'ee irraa buqqaatanitti deebi'aa jedhus nageenya naannichaa amansiisaa taasisuuf wanti hojjete hin jiru. Akka isaanutti dabalata isaa dhiyeessina.
Naannichatti uummanni aanaalee afur keessa kan buqqaafaman yoo ta'u mootummaan qe'ee keessanitti deebi'aa jechaa jiraachuu himuun nageenyi naannichaa garuu amansiisaa akka hin taane maddeen eeraniiru. Uummanni aanaa Horroo Bulluu ganda Boonee Babuunaatti buqqa'ee magaalaa Saqalaaf bakkoota birootti faca'u rakkoof saaxilamuu maddeen achirraa OMN odeeffateera. Qe'ee uummanni irraa buqqa'ee onuun gandoonni baadiyyaa kan akka gandaa Dachaa Caabirii fi Dargee Kootichaa wal quunnamsiisan bosonaa'anii jiru. Hawaasni ganda kanaa buqqa'ee lakkoofsaan baay'ee yoo ta'u bakki qubatan kan kennameef hin jiru. Qonnaan bulaan, barataan, daldalaan addaan faffaca'uun hojii idilee isaa duraanii dhiisee lubboof tursuuf carraaqaa jira jedhan. Uummanni buqqa'e hedduun magaalaa Saqalaa qubatee kan jiru rakkoo hamtuuf saaxilameera. Armaan dura namoonni lakkoofsaan xiqqoo deeggarsa muraasa argatanii turanillee uummanni buqqa'e guutuun deeggarsa qaama kamuu malee haalota adda addaa keessa jiraachuun lubbuu ofii tursiisaa jira jedhan. Kan fira qabu firatti kan duraan humna qabu immoo mana kireeffatee namoonni hedduun immoo waan nyaatan bulan kadhachuu irratti bobba'aniiru. Hololaa ittiin hojjechuuf kanaan dura mootummaan namoota muraasaaf qamadiif maallaqa kennuu turuu himuun sunis furmaata waaraa fiduu akka hin dandeenye maddeen himaniiru. Mootummaan humna qabuun nageenya naannichaa fi uummataa eeguun uummatichi jireenya isaa akka deebisee ijaarratuu fi deebifatu gochuu osoo danda'u hanga yoonaa dhiisee jedhu. Uummanni buqqa'ee kun muraasni waan kanaan dura of harkaa qabaniin jiraachaa har'a ga'anis bara kana osoo hin oomishatiin waan ba'aniif ireen isaanii fuuldura nama yaaddessaa jedhan. Uummanni kun gargaarsa yeroos ta'e furmaanni waarawaa akka isaaniif taasifamuuf gaafachuu irratti argamu. Magaalaa Naqamteetti namoonni shakkii ajjeechaatti gaafatamaa paartii Biltsiginnaan shakkamuun qabaman ragaa fi murtii tokko malee hanga yoonaa hidhamanii jiru jedhan maatiin hidhamtoota. Manni murtii godinaa gara mana murtii magaalaatti deebisuus mirgi wabii akka hin eegamneef taasisuun mana hidhaatti gocha isaanii malee rakkataa jiru jedhan. Namoonni yakka kanaan shakkamuun qabaman hojjettoota mootummaa yoo ta'an nama jireenya dhuunfaa ofii jiraatu qabuunis kan hidhan ta'uu himaniiru. Duulaa Zarihuun Tamasgeen Takkaa, Baayisaa Raggaasaa, Amaanu'eel Bulchaa, Biraanuu Nagarii, Amanuu Dhangiyaa, Tasammaa Mul'ataa, Taaddalee Fufaa, Fantaa'uun Alamayyoo, Gizaawu Shifarraa, Xilaa'uun Fiqaaduu kanneen jedhaman yoo ta'an aangawoota mootummaa konkolaachistoota eegdota yoo ta'an Xilaa'uun Fiqaaduu nama dhuunfaasaan jireenya mataasaa jiraatu qaban hidhan rakkisaa jiru jedhan. Manni murtiis torbaniin beellama deddeebisuun ala mirga wabiis ta'ee falli biraa kenneef akka hin jirre maatiin hidhamtootaa OMN'tti himan. Yeroo ammaa mana hidhaa godina Wallagga Bahaa Jaatootti hidhaman kan jiran yoo ta'u ragaan irratti ba'ames ta'e irratti argame akka hin jirre himaniiru. Baatii afur dura itti gaafatamaan paartii Biltsiginnaa magaalaa Naqamtee Dassaaleeny Boqonjaa mana jireenyaa isaa biratti qaamotaan beekamneen ajjeefame. Lammiileen Itoophiyaa 30 ol biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa mana hidhaa Shumeesii jedhamu keessatti hidhaman dhukkubaaf ho'aan dhumaa jirraanuuf birmadhaa jedhan. Baqattoota mana hidhaa jiran kanneen keessaa irra caalaan Oromoo yoo ta'anillee Tigiree, Amaara, Silxee, Guraagee, Affaariif kanneen biroo kan jiran yoo ta'u ji'a 6 hanga waggaa tokko mana hidhaan kana keessatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Yaasina san dabalata saakkataanutti qopheesseera. Akka hidhamtoonni OMN dubbise himanitti yeroo ho'aa kanaan mana kutaa tokko keessa nama 230 hanga 280tu hidhamee jira jedhan. Hidhamtoonni kunneen nyaata akka argataa hin jirree fi namootni beelaan miidhamaa akka jiran kan himan. Akka hidhamaan kun jedhutti namni nyaata dhabee rakkachuu irraa mukni baala qabu osoo achi keessa jiraate shakkii tokko malee nyaanna jedhe. Nyaata jechuun kasilaa daa'imni xiqqoon bara tokko yookaan immoo bara lamaa nyaattu nuti namni gurguddaan nu dhiyaata. Nyaata yookaan immoo namni tokko nama saniif yookaan jahan bakka tokko taanee saana tokko naqannee nyaanna. Nyaata silaa nama tokko dhufu nama jahaaf dhufu yookaan nama torbaaf dhufu. Otuu jechuun mukti fedhe mana kana keessa jiraate ilmi namaa muka nyaata waan biraa dhiisi. Muka baala qabu biyya keenya sanatu mana kana keessa jiraate gosa beelaa wanni gidaara kana nyaachuu hin dandeessu. Kana malees hidhamtoonni dhukkuba daddarbaa qaama namaa cicciruun miidhamaa jiraachuu dubbatu. Hidhamtoonni kan irra ciisan lafa duwwaadha. Kan uffatan peestaala waan ta'eef qaamni namaa ciccitee akka jiru himu. Dhibeen kun dhibee daddarbaa qaama namaa kukkutu yoo ta'u gaaddidduu namaallee kan hin dandeenyee fi nyaatas kan nama dhoorguudha jedhu. Namoonni dhibee kanaan qabaman nyaata nyaachuu kan hin dandeenyee fi mana yaalaa akka nu geessan yoo nuti gaafannus dawaan dhukkuba kanaa hin jiru jedhanii nu geessuu didan jedhu. Ciccitee taa'uu hin danda'u bakka ciisituun hin qabdu wani irra ciisitu balaaxaadha wani itti tuffiftu feestaalidha. Kanaa wajjin ilmi namaa tortoree wallaahi oduu jawaala waan rabbii nu seensisee viidiyoo gadhiifneeti ilmi namaa danda'ee sana ilaalee midhaan hin nyaatu.
kanuma wajjin jiraanna yoo har'a uummata kana gara baqattoota Itoophiyaa biyya Saa'udii keessatti hidhamanii dararaa kana argaa jiran imbaasiin Itoophiyaa biyya sana keessa jiruu fi qoonsilas ta'ee qaamni kamuu akka isaan hin ilaalin hidhamtoonni dubbatan. Gaafatamtoonni mana hidhaa yoo nuti maaliif fala tokko nuuf hin goone jennee gaafannu isin mootummaa hin qabdanii kan fala isiniif godhu mootummaa keessan ture akka jedhaniin dubbatu. Baqattoonni Itoophiyaa mana hidhaa Saa'udii keessa jiran kan jedhan uummanni keenya bal'aan qaama dhimmi ilaalu hundatti akka sagalee nuuf ta'an jechuun dhaamataniiru. Paapaasonni Sinoodosii Itoophiyaatiin muudaman hawaasni nu simachuu waan dideef gara irraa dhufneetti ni deebinaa jedhan. Paapaasonni Sinoodosii Itoophiyaatiin muudaman sababa hordoftoonni amantaa Ortodoksii magaalaa Naqamtee fi Gimbii simachuu didaniif of duuba akka deebi'an taasifaman. Paapaasii kutaa lallaba Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa ta'anii Sinoodosii Itoophiyaatiin paapaasonni muudaman lameen guyyaa kaleessaa gara Oromiyaa Lixaatti malanis hordoftoota amantichaarraa mormiin guddaa isaan mudateera. Waltajjii paapaasonni haaraa kun irratti argaman irratti amantoonni magaalaa Gimbiif Naqamtee abboota Sinoodosiin Oromiyaa isaaniif muudeen alatti namoota biraa keessummeessuuf qophaa'u kan taane himaniiru. Bal'inni isaa akka isaanutti dhiyaata. Yoona gaalaani naantaani humnaan hin taa'u isin wajjin asataaroo dhiibbaa keessan galu yoo jettaniidha illee siree isin keessummeessinee akka aadaa Oromootti akka aadaa ta'anii isin guddinee ganama isin geggeessinaa yoo kana irratti walii galla ta'ee hayyama keessan gaafannaa yoo kana irratti walii gallu ta'ee garuu isa sida jettaniin ala ta'a waan ta'eef kana bichaa akkasiin geggeessanii maqaa waliin gaafannaa. Dubbiin kun dubbii paapaasiin kutaa lallaba Wallagga Lixaa tajaajiluuf gara simalanii turan Abuunaa Daani'eel hawaasa Ortodoksii magaalaa Gimbii fuulduratti dubbatan keessaa kan fudhatamedha. Abbaan Daani'eel erga sinna simachuu diddanii erga waan naan jaallanne ani kabajaan bakkan dhufetti nan deebi'a jedhanii yeroo dubbatan viidiyoo gara sirraa kallattiin tamsa'aa turerraa ni dhaga'ama. Taateen kun kan raawwate guyyaa kaleessaa jechuunis hagayya 5 bara 2023 ture. Hawaasni magaalaa Gimbii paapaasiin dogoggora Sinoodosii Itoophiyaatiin muudame gara kutaa lallaba Wallagga Lixaatti imala akka jiru dhaga'anii walitti qabamanii eegan. Waaree booda toora sa'aatii 9tti paapaasiin kun Gimbii yeroo ga'an hawaasni Ortodoksii magaalichaa dhaadannoolee mormii adda addaa qopheeffachuun balbala bataskaanaatti isaan eegan. Qaamolee nageenyaatiin dabaalamanii kan dhufan paapaasiin haaraa kun teessoo paapaasii Wallagga Lixaa seenuuf dhufanis uummanni gara teessichaatti isaan hin dabarsine. Hawaasni mooraa bataskaana Gabreelii Gimbiitti erga isaan ol galchee booda sababa maaliif akka dhufan isaan gaafatan. Abbaan Daani'eel ajaja Sinoodosii Itoophiyaa irraa isaanitti kenname raawwachiisuuf akka dhufan itti manii isin eebbisuufan dhufee ittiin jedhan. Hawaasa Ortodoksii bakkicha jiru bakka bu'uun maanguddoon tokko haasaa taasisan. Simannu qabnu bakka simannu qabnu haala kana keessatti ta'e waan ta'eef haala kana gaafa baan immoo walumaan qabannaa ammasitti immoo phaaphaasiin qeesiidhaan bulla mukaan margeetaa tokko hodhamne qomosii tokko hodhamne qeesii tokkoon bulla. Akka maanguddoon kun jedhanitti hawaasni Ortodoksii kutaa lallaba Wallagga Lixaa jala jiru abbootii Sinoodosii Oromiyaatiin muudaman malee kan biraa hin fedhu. Abuunaa Daani'eel kan gara Gimbiitti ergaman ammoo kana dura paapaasota Sinoodosii Oromiyaatiin muudaman keessa jiraatanis yeroo lammataatiif Sinoodosii Itoophiyaatiin filamanii gara ergamuun isaanii loogummaan jiraachuu agarsiisaa jedhan amantoonni. Yoo abboonni 25 Sinoodosii Oromiyaatiin muudaman dogoggora ta'an isinis dogoggora ta'uutu isinirra ture malee isaan keessaa isin abbaa dhugaa taatanii warri kaan akkamiin abbaa ta'uuf hanqatu gaaffiin jedhu kan amantoota sanii ture. Akka ol deebi'aatii abboottan keenya obboloottan keenya simbira akka keessan dibamanii akka keessan kabajamanii salphatan akka isaanii kabajaatii wajjin nutti kottaa jechuuti umma amma itti garuu safituu maal jechaa jira paappaasii kamiiniiti wanni gurraa galtuu boo hin galtan nagaan. Sababa kanaafis gaaffiin maaliif abboota si waliin sagalee Waaqayyoo afaan keenyaan barsiifna jedhanii qabsoo eegalangantanii hiriyoonni keessan mana hidhaa utuu jiranii qofaa keessan gara keenya dhuftan jechuun gaafatan. Hawaasni Ortodoksii magaalaa Gimbii paapaasii kanaan yoo abboota amantaa Sinoodosiin Oromiyaa kana dura muude waliin deebitanii dhuftan isin simannaa jechuun agasitti garuu bakka itti isaan simatan akka hin qabne itti himan. Abbaan Daani'eelis hawaasichaaf deebii yoo kennan erga isin naan simannee erga isin naan jaallannee anis isin hin dirqisiisu kabajaan bakka dhufetti niin deebi'a jechuun mooricha keessaa bahaniiru.